mootummaan naannoo Oromiyaa ergama uummanni keenyatti kennate galmaan ga'uudhaaf meeshaa guddaan imaammata hojiirra oolchuuf itti fayyadamu tokko baajetaa. Baajenni fi imaammanni gargar ba'een ilaalamu. Maaliif baajenni kan ramadamu imaammatoota irratti hundaa'ee karoora mootummaan naannichaa baasee waggaa waggaadhaan caffeedhaan mirkanaa'u gara hojiitti jijjiiruudhaaf kan inni hojiirra oolu. Kanaaf immoo mootummaan naannoo keenyaa waggaa waggaan hojii bal'aa hojjetaa tureera. Hojii bal'aa hojjetamaa ture keessaa tokko madda galii naannoo guddisuu. Baajetti guddachuu kan danda'u galiinoo guddate qofa. Maddi galii naannoo duguugamee akka sassaabamuu fi akka galu godhuudhaan qooda baajeta keessaa kan galii naannoo irraa argamu qoodni isaa persentii 25 gad baroota turerraa amma gara dhibbantaa 70tti fi isaa olitti ol guddatee jira jechuudha. Kun maal argisiisa? Mootummaan naannichaa xiyyeeffatee galii naannoo baay'ee guddisu waggaa akkas jedhamu kan federaalaa dhufeen hir'atee kan jedhu yaada namni. Lamaanuu guddataa jira, garuu galiin naannoo ariitiin inni itti guddatu kan federaalarraa qoodi dhufu itti guddatu ol baay'ee dabalaa dhufuusaa naannichi misooma isaa gaggeessuuf galii naannoo irratti hirkachaa dhufuusaa argisiisa jechaadha. Kuni misooma naannoo keenyaa akka hojiirra oolchinuuf baay'ee nu gargaareera jira. Inni lammataa qooddii qabeenyaati. Baajenni yeroo ramadamu yeroo baay'ee marii akkasii kan goonuuf karaa iftoomina qabuu fi karaa haqa qabeessummaa qabuun baajenni akka qoodamee iddoo silaa fedhiin uummataa jiru sana riisoorsiin jiru sun akka bira ga'uuf akka wal simuuf qisaasamni qabeenyaa akka hin jiraanneef. Kanaaf yeroo hunda imaammata irratti hundaa'ee karoora gadi fageenyaan qophaa'u irratti hundaa'ee baajeta qopheessuu bira darbee mariidhaan immoo waan hubannoo wal fakkaatu qabachuudhaan iftoomina baajetaa uumuudhaaf hojiin kan hojjetu. Kuni Oromiyaan egaa hundaate hojii jalqabameedha. Amma immoo caalatti ammayyaa'ee iftoomina qabaatee hojii guddaan hojjetamaa jira. Kanaaf piroojeektiin baay'inaan naannoo keenya keessatti iddeen xiyyeeffannoo qabu dursa argatee hojjetamaa kan dhufuuf jechaadha. Bara kanas bara 2019 kanas iddoo kana dura qaawwaan misoomaa jiru dursa kennuudhaan baajenni akka qabamu xinnoon qophaa'ee jira. Adeemsa baay'ee keessa darba baajenni gana mana marii bulchiinsaatti dhiyaataa, koree dhaabbii caffeettiin dhiyaataa, dhumarratti caffeetti dhiyaatee mirkanaa. Kana keessatti sadarkaa garagaraatti ilaalamaa sirraahaa kallachii qabachaa xumuramuudhaaf deema. So bara kanas baajeta idilee beekamaa waan ta'eef piroojeektoota xumuraman hojiitti galaniif baajenni qabuuf wixinee keenya keessatti yaallee jirra. Piroojeektoota jalqabamanii hin xumuramin jiran immoo akka xumuraman dursi kennamee hojjetama. Kuni hojuma baratame bara kanas kanarratti xiyyeeffannee deemna. Hanga humni mootummaa danda'e immoo piroojeektoota dursa qaban iddoo garagarummaan misoomaa dhiphisuuf iddoo murteessaa ta'e irratti iddoo uummataaf faayidaa olaanaa kennan irratti qabamee hamma humni qabeenyaa danda'e immoo piroojeektoota haarattis xiyyeeffannee kan itti deemnu ta'a jechuudha. Kanaafuu mariin yeroo har'aa booda adeemsa deemamu keessatti bara gireef qophii gahaan marii gahaan godhamee hojii bal'aan hojjetama. Kanaaf hawaasni keenyas warri gibira kaffalus warri baajeta kana hojiirra oolchus maallaqa naannichaa muraasa argamu kana karaa bu'a qabeessa hojiirra akka oolu hundumtuu gahee isaa akka ba'uun ergaa koo dabarsaa. Nuyis gara keenyaan karaa baay'ee iftoomina qabuuf haqa qabeessa ta'een baajetichi akka qoodamu waan yaadameef immoo akka hojiirra oolu leenjii kennuudhaan humna cimsuudhaan qaama hunda hirmaachisuudhaan akka hojjetamu gahee keenyan baana.
qaamoleen mootummaa hundumtis kan hojjechuudhaaf qophii ga'u marii kanaan immoo kana bilcheessinee kan itti deemnu ta'a jedhee yaada.